Isaayyaas sagal Eh, meeqa? lakkoofsa ja'a dubbisime. Ishi. Wanti asitti dubbatame jette yoo kallattiidhaan kakuu haaraa keessa jiraate Mucaan malee nuuf fudhatama qabu naan dhalateera. jette waan ta'eef kana naa dubbistee kaate. Mucaan nuuf Ayyee dhalateera. dubbisi. Mucaan nuuf dhalateera innis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaas gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii Waaqayyoo Jabaa Abbaa Bara Baraa Hangafa Nagaan jedhama. Amiin. Yesuus kun. Yesuus. Haadhaluuyaa haadhaluuyaa. Ragaa sii kennu? Ragaa sii kenna isa ta'uusaa barbaade. Okay. Dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu. Anaa sii kennee mi'aanu waan si fideef anaaf beeka. Jalqaba irratti mucaan nuuf dhalateera jedhame. Mucaan nuuf dhalateera jechuun waan raawwate moo waan ganaa dhufu? Raajiidha kun. Raajii miti waan fedhe haa ta'u. Timbiitiin maal waan darbe dubbataare waan ganaa dhufu dubbataame. Raajiin waan ganaa dhufu raajuu jiraame. Raajiin wanta yeroo san akka ta'e Naagaluu jira gurbaa. Raajiin waan ganaa dhufu gaafa dubbatu mucaan nuuf dhalata jedhamu mucaan nuuf dhalateera jedhee dubbata. Mucaan nuuf dhalata jedhee dubbataami waan ganaa dhufu. Akka dhalatettis dubbachuu danda'a mirga isaati. Kanaafuu kun immoo mucaan nuuf dhalateera jedhe waan ta'eef kun mucichi sunuu hin beekamu. Amma galaal waan asii fideef ganaa siimuu deema beekadhu. Wanni kakuu moofaa keessatti dubbatame sun kakuu haaraa keessatti argamuu qaba. Yesuusiin ta'uu mallatteessuu isaatii fi naan jette jalqaba. Kanaaf hin bakka kana si fide. Kiristaanillee yeroo baay'ee waan fidaniif warri ajjala jiranis irraa waa hubatan. Maal jette? Wanni kakuu haaraa keessatti dubbatame dirqama kakuu haaraa keessa argamuu qabaa jette. Amma wanni ansi gaafachuu deemu ilmi sunuuf kennameera eegee jedhee humni mootummaa isaa gateetti isaa irra hin jiraa jedhe. Maqaan isaa jedhe Gorsaa Dinqii jedhe takka jedhe. Waaqayyo Jabaa lama Abbaa Bara Baraa sadii Hangafa Nagaa afur in jedhamaa jedhe. Maqaa kana deemiiti kakuu haaraa keessa Yesuusiin ta'uu mirkaneessuudhaaf. Maqaa bakka itti inni Gorsaa Dinqii Waaqayyo Jabaa Abbaa Bara Baraa Hangafa Nagaa bakka inni jedhame naaf kakuu haaraa keessa. Yesuusiin ta'uu amma akkasi furanna. Yoo kana ragaa kakuu haaraa keessaa hin fiddu ta'e jecha inni sila ana uume jedhu sanas akka Yesuus gootee fudhattu beekadhu. Jira. Gorsaa dhufee barsiisaa ta'e na dhaggeeffadhu siin fida ragaa. Barsiisaa jedhamee jira. Na dhagaye gaa si fidu jalqaba ragaa siin kenna. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii Waaqayyo Jabaa Abbaa Bara Baraa Hangafa Nagaa jedhanii bakka jedhetti waaman def fida maqaadha. Kanuma barbaadee yan. Jalqaba jecha kana dubbadhee tanan sibiila. Tokko Yesuus dhufee Gorsaa jedhamee barsiisaa keenya ta'eedha. Hin dubbatin. Maqaa isaa haati ittiin waamtu, Yoosef ittiin waamu, barattoonni ittiin waamanu, Waaqayyo ittiin waamu, abbaan fedhe ittiin waamu, kakuu Yesuus ta'uu isaa fudhachuudhaaf kakuu haaraa keessa argamuu qabanaan jette sila ragaan fidedha. Siigalee? Siifan fidaa siin jedhu. Angaruu kakuu haaraa keessatti illee qaama abboo laal. Sii fidaan animmoo ganaa kakuu haaraa keessatti illee akka Yesuus uumama ta'e ganaa sii fiduu deema. Amma ati isa kana deemiti raganaa kennite. Hin dhalate malee kan uumame miti. Braazer hin dogongoriin. Please. Dhalate wanni jedhamu gurbaa. Dhalate iyyuu uumamaan jedhama. Kanallee ragaa booda sii kenna waan amma kanaafiti. Dhalachuun isaa foon hin dhalachuu isaatidha. Waaqummaadhaan durumaan dursee kan jirudha. Isaan amma si gaafadhe kana naa kennii siin jedhu. Waan amma si gaafadhe kana Yesuus ta'uu akka sabni fudhatu. Akka biyyi kun jecha Isaayyaas keessaa fudhatu kana. Yalla malee gujjirtare. Tersii naa kenna. Waa biraan itti naaseen. Maana ifattaa? Laasii ifachuu ittiin jiru boo si kabajee si wajjin haasa'u jira nagumaa mi'ati. Yoollee jabaate kanan danda'u jennaan achumaa si isaan abshir. Na jalaa wanni hin jedhin tole. Jecha kiyya fudhachuu hin dandeessam yoo barbaachisaa ta'e. Jechuun jecha kan kee osoo hin taane
jecha macaafarraa kunoo Yesuus keenya bakka kanatti gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa jedhanii waamaniiru. Kunoo Maryamillee akkanatti waamte kunoo Gabri'eelillee akkana jedhee waameera yookaan Waaqayyo abbuma fedhe haa ta'u kanuma barbaade malee waa takka waan biraa waan irratti wal dhimnu hin qabnu ni fete. Nishi. Maali maswati najasa taatee dhuftee taa'u jirta haa ta'u nu jalaan baatu. Kolkolle. Eenyu? Maali koomenti kan kee jabeessitee bare yeroo baay'ee silaalu jira. Taa'e akkasitti barreessita lamu. Dhiisi nama wayiiti jala kanaayyee. Waan amma raqamma barbaadeeti. Maali kun wanni baalagee? Silaalee dadhabee baalagummaa akkanaa kana dhiisi. Barbaaduu jirta lamme? Argeen jira. Lukaas. Maal argite mee? Lukaas tokko. Eshi. 31 hanga 35. Waan maaliiti? Maqaa isaa keessaa tokko naaf itti akkam? Uma hundaa maqaa shanan saddeet argatte moo? Siifan fidaan siin jedhee siif fidaan jira. Kanaafiyyuu ani bakka hundattis bakka bakkatti soon argadhe maal? Ergan siif fide. Waa'ee rakkoon qabu rakkoon abshir. Ilaa Waaqayyo jabaa isa jedhus yoo bakka biraatti argatte sii galee gorsaa dinqii isa jedhus kana jedhame isa abbaa bara baraa isa jedhus kanuma inni itti waamame bakka garaa garaatti yoo argatte abshir sirraa fuudhaan. Eshi nan dubbisa na dhaggeeffadhu ishee. Kunoo inni ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaas immoo Yesuus jedhi moggaas inni guddaa intaa ilma abbaas jedhamee waamama. Waaqayyo gooftanis teessoo baabilii isaa Daawitiin kennaaf mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Maariyaam yommus anoo amma illee durbaa kun akkam ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuura qulqulluun sirra hin bu'aa humni abbaas hin golbabaa. Kanaafis mucichi irraa dhalatu kun qulqulluu fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Keno? Amma xumurtee? Kan biraa sii kennu. Xumurteetta? Kan biraa sii kennu. Hin jiru. Yaa walad sagaleen kiyya jira? Hin dhaga'amu hin jiru. Dhaga'amu hin jiru dhugum. Ansi dhaga'a garuu waan an siin jedhe waan amma naa dubbiste keessaa maallaa kennite? Yaani maali maqaa isaa keessaa kam argutte mee? Maqaa ani sila lakkaa'e keessaa maqaa kamtu achirratti waamamee jira? Lamme? Sagaleen kee dhaga'amu. Maal jechuun? An sirriitti si dhaga'amu. Waan ati amma dubbiste waan ati amma dubbiste keessaa maqaa maal jedhu naa dubbistee jedhee bara. Sagaleen kee dhaga'amu naan jedha bara. Waaqayyo siif haa dhiisu abboo. Hubattee mi akka inni kakuu haaraa keessa hin jirre wanni kakuu mofaa keessa dubbatame sun? Jira. Jira wanti achitti dubbatame sun iyyuu as keessa ni jira. Fakkeenyaaf. Mee fidi kan maali warra kimna bakka tokko fideette garuu barsiisaa jedhameera, dinqii jedhameera, Waaqayyo abbaa jabaa, Waaqayyo dhugaa jedhameera. Akkana kunoo guddin nu qabatti. Tokkumaayyuu fidimee ishee arfan isaa keessaa mee bakkuma ittiin Waaqayyo jabaa jedhamee waamame maqaa dhabee kilaa gorsaa dinqii abbaa bara baraa eessa deemaa jiran Inkoosin akkana jedhamee waamame wayi maqaa isaati bar maqaa kanaaf hidhime. Eesh. Wangeela qabdaaf bira. Haala akkamitti ofirraa fageessinaa biddeena Waaqayyo. Mormu. Maal morminaa? Sagalee cobbira keenya irma teenya bara. Maal kanuma si biraarraa naa dubbisati maal kan na biraa kun rakkoon qabuyyuu. Mormuuf jecha itti fayyadamtu.
Garuu waan gaarii hojjechaa jira. Mormuu fi miti lammiidhaan fayyisuuf. Nama akka keetii kanaan fayyisuu fi nama waan macaafarra hin jirre jira jedhee fudhatee deemu nama waan macaafarra hin jirre dubbatu sii galee namoota akka keetii kana ittiin fayyisuudhaaf dubbisna nuti dhugaa jiru qofa dura qabna ittiin idaanu irraa sii galee amma ati waan ammayyaa jiraate viidiyoo hin jiraanne bira tarra maalin baasa jira kinoo maal dubbisi ka tokkoffaa Yohaannis ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nu hin beekne. Nu isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraanna. Waan Yohaannis ilmi Waaqayyoo dhufee jedhu yooman si gaafadhe maqaa Yesuus gorsaa dinqii Waaqayyoo jabaa abbaa bara baraa maalee usinkee jedhame san maqaa yaake. Irra deddeebi'ee kunoo yeroo meeqa siimuu jira. Maqaa inni itti waamame naafiti. Kinoo ishii Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kanaa jechaan jira Yohaannis Yesuusin. Maal jechaan jira? Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kanaa. Wannan si gaafadhe siin galu sila? Inna gaamu sagaleen kee. Gaaffii biraas gaafadhe. Inna gaamu sagaleen kee. Ishee galaas dadhabdee jirta. Amma waan hubattu wanni kakuu haaraa keessa moofaa keessa dubbatame yoo eega waan kana ragaa asii dhabde waan uumama jedhu silaasan sirriitti furachuu qabda. Fakkeenyaaf Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti qaama abboomamunaaf qopheessitee jedha. Qaama abboomamunaaf qopheessite. Qopheessite jechuun waan uumame. Yesuus Kiristoos akka jedha. Waan uumame jechuudha. Jechumaan dhalate jedhu iyyuu waan uumameen dhalate jedhan. Fakkeenyaaf tulluun dhalate jedha macaafa keessatti. Faarfannaa boqonnaa almost 91 fakkaata. Sii baasoo barbaachisaa ta'e. Lamaaf jedhame Yesuus uumame hin jedhamu. Dhaggeeffadhu mee? Dhaggeeffadhu atu. Yesuusiif dhalate hin jedhamu uumame hin jedhamudha. Bakka dhalate ni jedha. Sababni isaa Maariyaam waan sin jedhe tulluun dhalate gaafa jedhu tulluun ni uumame. Rabbitu isa uume. Tulluudha kan. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu gaa. Wanni asii ibsuu barbaade bakka kanatti dhalate jechi jedhullee uumamaaf fayyadamaman malee uumaadhaan dhalate hin jedhan. Waan guyyaa keessa argameen dhalate jedhan. Seerluugaa biyya kamii keessa illee hin jiru. Siigalee dhalate wanni jedhamu waan guyyaa keessa argameedha. Nama ishiin akka intini Yesuus brother. Maa Yesuus nama. Dhalate jedhamee inni waaqa guutuu nama guutuudha. Durumaan kan jiru. Mee ragaa akka jedhu ammas kiyyootti of galchite fidi ragaa akkana jedhu. Kiyyoo takkiitti tun galu. Ayyee fidi. Maaltu na galche? Eessaa fidi. Eessaa fidi jechuu jirta. Waan paastariin karaa deemaa akkasiin jedhee dabarfate naa seeneeti waan macaafarraa argatte malee. Waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu macaafarra jira? Jira. Fidish ken. Bakka isaa. Qolaasaas 2:9. Maal jedha? Qolaasaas 2:9. Maal jedha? Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Waaqa guutuu nama guutuu jechuudha kun. Akkasitti hubadhu. Akkasitti nu badda kanaafuu Yesuus Kiristoos sababa Waaqayyo keessa jiruuf waaqa ta'ame. Dura waaqa. Lakki. Guutummaa waaqayyummaa laala Phaawulos jechuu jira. Phaawulos guutummaa waaqayyummaa isa keessatti argama waan jedheef jecha guutummaa waaqayyummaa waan Yesuusin keessa jiruuf Yesuus kun waaqa ta'amii sin jedhe guutummaa waaqayyummaa isa keessa jira ka. Jalqaba kan maqaadhaas. An jalqaba sin gaafan. Sababa guutummaa waaqayyummaa isa keessa jiruuf waaqa ta'amoo waaqan ta'u. Yesuus. Jalqaba waaqummaa isaa waame waan ta'eef na dhaggeeffadhu maqaa Gooftaatti na dhagee. Jalqaba waaqummaa isaa maqaa waan ta'eef waaqummaa isaa keessa moo namummaan akka jiraatu dubbatee jechuudha. Jalqaba namummaa keessa namatu jira. La. Guutummaa namummaa isaa keessa jira malee waaqummaa isaa keessa namummaan jira jenne bar. Waaqummaa isaa keessa namummaan jira hin jenne. Never. Namummaa isaa keessa jira. Dubbisi. Jedha. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata. Guutummaan waaqummaa namummaatu kanaafuu waaqummaatu namummaa isaa keessa jiraataa jedhemi. Waaqummaa isaa keessa namummaan ni argamaadha. Lakki. Guutummaa waaqummaa namummaa isaa keessatti argama. Waaqummaan namummaa Yesuus keessa jira jechuu jira. Akka nu hubatamu akka nu galuutti yoo dubban.
Dhaggeeffadhu baati. Ati kanaafuu sababaa guutummaa waaqummaa namummaa Yesuus keessa jiruuf jecha Yesuusin waaqa jettaa misin jedhe bar. Waaqa guutuu nama guutuudha kanaaf. Thank you. Waliigallee amma si keessa guutummaa waaqummaan si keessa ni jira moo hin jiru? Ani nama. Si keessa ni jira moo hin jiru? Harreedha yoom siin jedheen? Waa. Jira yookaan hin jiru naan jedhe si keessa nama biraa jira waaqummaan ni jira moo laal waaqummaan ni jira moo hin jiru si keessa? Ani harreedha. Harree miti ati nama gurbaa bareedaa. Bakka ani nama. Ani waaqummaa qabu nama bichaadha. Nama. Atu miliquudhaaf. Maal jettaa? Kiristoos waan sin jedhe dhageeffata. Ani naman sin jedhe waaqummaan qabu. Waaqayyo si keessa hin jira moo hin jiru sin jedhe baran karaa gabaabaa gaafii kiyya hubadhu la. Waaqayyo si keessa hin jira moo jiraami? Jira ragaan si kenna. Naan kennin ati nama waaqayyo magaruu si keessa jiraami? Hafuura isaatiin. Walii gallee jira. Kanaafuu atis waaqa taataa jechuudha. Akka Paawulos jedhe sanatti guutummaa waaqayyummaa yoo Yesuus keessatti argame atilleen yoo Yesuus Kiristoos hin lallabdee jette akka ergaa Yohaannis boqonnaa 4 keessa jiru Yohaannis 1ffaa boqonnaa 4 fakkaata keessa jiru keessatti atilleen maal taata? Waaqummaa si keessa jira waan ta'eef sis waaqa gootee pheentee muddachuu qabdi. Waaqummaan na keessa jira waan jedhe Biraazil. Lallabu hunda keessa jira. Waaqummaan na keessa jiran jenne hafuurri kiyyaa fi hafuurri waaqayyoo walii galee jedha. Lakki waaqayyoo nama Yesuusin lallabee jedhe itti amantee yoo isa lallabdee jette waaqayyoo si keessa jira jedha ergaa Yohaannis keessatti. Hafuura waaqayyoo si bira jira. Hafuurri waaqayyoo si bira. Hafuura jechuun fi waaqayyo jechuun waan garaagaraati. Hafuurri waaqayyoo tana bira jira. Waaqayyo hafuura waan macaafarra jiru amma waan macaafarra jiru dhiibnee waan ati fidatte dubbannuure. Wanni macaafarraa waaqayyo jedha nuti immoo sana haqnee hafuura jennee bakka san barreessinu. Hafuurri waaqayyoo na humbiran jedhu Iyyoob. Jedhamoo hin jedhu. Waan siin jechuu jiru kanaafuu ragaan ati amma fidattee yoo akkasitti fudhanna ta'e dhaggeeffadhu gaa. Ragaan ati amma fidattee maal ta'a? Atilleen Yesuusin tokko taatee jirta. Si keessallee waaqayyoon jira atillee waaqa taataa jechuudha. Intaan. Kanaafuu jechi waaqa guutuu nama guutuu jedhu dhaggeeffadhu. Jechi nama guutuu waaqa guutuu jedhu macaafarra gonkumaa jiru. Yoo jiraate fiduu dandeessa. Jeera kanoo si kenneera. Lakkiin fudhadhu yoo jette immoo hin hafa jechuudha. Akkas taanaan atillee nama guutuu waaqa guutuudha kaa. Ani nama bichaadha. Maa waaqayyo si keessa jira? Koy mee bakka san baasee si dubbisa. Koy. Silkii takkasii baarra kaa'ee jennaan rakkisu jira bara. Yohaannis boqonnaa ergaa Yohaannis Rangkara bosong baratacha. Lakkoofsa 15. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amane. Inni amantaa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa kana xumurati. Anu dalagaa wayii deemu jedha wayitu na jala deemee jennaan qalbiin kan rarra'ee jira. Bakka kana qofa wanni jedheeti na biraatti kenna. Qalbiin kiyya rarra'ee jira waan ta'eef waa biraa dubbadha yeroo sammuun kiyya gara biraa deeme nagaan qabu. Waan siin jechuu jiru. Yaa walate. Ayyee. Ati Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa ni amantaa? 100%. In beeskifta akkasumas? Yesuus gooftaadha. Waaqayyo si keessa jira jedha macaafni ni amantaa? Yoo kana amantee beeskifte Waaqayyo si keessa jira jedha macaafni. Waaqayyo hafuura isaatiin na keessa jira. Kalaas atis waaqa guutuu nama guutuudha. Walii xumurame amma. Situ jedhe. Gaaffisi gaafadhu. Maqaa gooftaan hin deemin hin bahin. Mee namni takka qalbii kiyya rarra'ee jira tole nan deebi'a. Nan deebi'a waan na jalaa deeme.
Maali? Urba ani tikseedhaati waan an tiksuu na jalaa deeme nan deebi'aa obsi. Namni takka yoo jiraatan itti fufa. Gaaffii meeqa na gaafataa walitti deema? An tikseedha tolee sii galee. Akkasiin godhama. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Kunoo wal keessa jirra abbaa caaliitiin. Garee shaadaatiin isaadhaan munziriin musliimoota hundaanuu wal keessa jirra. Abbaa caalii ni jirtanii munzir. Tikseedha innaan kolfoo jirtanii joo nagaa qabdanii isa. Tiksee hoolaa taati. Maal jechuudha? Hoolaa Israa'el. Hoolaa Waaqayyoo. Maal jechuudha? Maa Yesuus illee tiskeedhaami? Goona deebisii. Abdii ni jirtaa? Urba qilleensa keessa ka'ee jira. Rakkoo hin qabu. Yoo neetwoorkiin dalage. Bacaalee dubbatanii beenwati eenyu? Tolee nan deebi'a yoo illee isiniif hin mijanne daqiiqaa 10 akkas fan ta'eef. Dubbaddaa tole. Bacaalee allaachuu wayi. Bacaalee. Maal jettee lammii? Gaaffii meeqa na gaafate mucaan kee namni ustaazni. Kanaaf isinis. Dubbaddaa Bacaalee yoo. Kanaaf gaaffii tokko hin gaafate. Sajjirtadha. Boorsaa keessa sanne waa mun dhaga'een jala wadhe malanta. Karaa bakkee jirtu sin deemaartu? Malleen deemna deemuuf jirra kana. Ammas dubbaddaa. Maal dubbachuu barbaadde Islaamii fi lammisaaf? Gaaffii tokko. Gaaffii tokko. Mee gaafadhu? Innis Waaqayyo keenya akkas jedha. Ati sallaan akkana jechuu isaanitti himtaa jechuudha. Maa jechuudha natti jedha? Ani waan qayyoo jedhu gaaffii na gaafadhu qomoo kiyya gaaffii na gaafadhu. Sin gaafadha kinoo. Dubbadhu kaa? Waaqayyo ana qofatu jira, ana bichaatu uumadha, waaqni kan biraan hin jiru. Yoo jiraate achi bahee ofaa beeksisuu jedhee dubbata waaqni jechuudha. Allaan akka jechuu isaa ragaa naafiti. Ragaa. Isuma akka jedhu Allah jedha namni akka jedhu sunu. Fidi ragaa quraana garraa quraana macaafa qulqulluudha kun waan ta'eef achirraa kan akka kooti eenyu hin sodaatinaa jedhee dubbata. Waan kana quraana naafiti. Waaqayyo ana bichaadha ana malee kan biraan jiru jedha miti. Yoo jiraate immoo bahee ofaa beeksisu. Dhugaa jiru saahimu waan dhufuuf jiru saahimu wanta ganaa ta'uuf jiru saahimu jedha. Yoo dhuguma waaqa ta'e. Kanaafiyyuu Allaan kana yoo gochuu danda'e ragaa naa kenna. Baay'insasi. Kalas. Wanta akka jiru quraana biraa qabda waan irraa dubbisi. Ni qabda. Naa dubbisi. Naa dubbisi. Si dubbisu? Eeyyan ana malee kan biraan jiru waan jirus anumatu himee kan jedhu fide. Eeyyan jedha. Boqonnaa 27 lakkoofsa Sigale? قل الحمد لله أكسر فارون كربي تقبرو تنسى هندو مرتي فرحلة تمار أجرات جديد الله خير ما يشركون الله مو سجر وان براك ديستور الرجالة مالف قلبي قرأتني جدا اتيان سي إني چي سمي بدچي ومي كون أنا راجدا إني سمي بدچي ومي سمي راتي روبا كستين غري بوسه waa hundaa kan sinii gochaa jiru kun anaadha jedha. Kan biqiltuu dachii keessatti lafa miidhagsu lafa magariisa godhu kana. Kun hundi ana qofadha jedha. Kana mee kan biraa jira namni achi asbahaati eenyutu haa ilaahumma Allah. Sira rabbii kana wajji rabbii kan biraa jira. Sakkatti samii kana uume samii irraati rooba buuse bishaan bareedaa buuse magariisa bareedaa biqilchu kana olitti ni jira kan biraa jedha. أكسر أما ست أنسي كسرة أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إن تجد لفكنا إسي لفكنا بريتشي
Erga sana galaanawwan gurguddaa kana isa xiqqaa fi isa guddaa jechuudha. Warroota akka Abbayyaa, warroota galaana Meeditiraaniyaa gurguddoota kanaa fi xixiqqaa kana hunduma isaatiin lafa kana uffisee akkas godhe kun sila ana malee jira kan biraa jiraate mee maaltu jiraadha? Haa ilaahumma Allah isa kana wajjin ilaahii kan biraatu jira hin jiru jedha. Kun ikko dhaadannoo akkasii kana silumaa kana Allahitu dubbata iyyuu malee qur'aana keessattis iddoo muraasa malee macaafa keessa kan jiru. Mu'az wajjin maannoo munzir wajjin dubbadhume. Lammii. Oh, Maal jettee ati itti amanteettaa? eenyutti? Waaqayyo tokkichattis akka jedhe sanatti amanteettaa osoo macaafarraa akka jedhetti. Maal jedheen itti amana? Itti naageessiteeftaa nyutti ishee. Akkasiin jedhe lammii. Eenyu jedheen itti amanaa Allaatti? Allah jechuun ikkoo isuma macaafarraati malee kan biraa miti Allah. Allah bira akkamittiin deemta? Akkamittiin deemta Allah bira? Karaa kam deemtaa? Yoom gaafa duute moo? Gaafa duute gaafa awwaalamtee jette awwaala keessaa rabbiin ganaa si kaasee fuula isaa duratti ganaa walitti qabamuudhaa jirta kana hundi namaadha. Rabbiin eenyudha inni? Rabbi jechuun uumaa jechuudha kaa'e. Guddi isa nama Rabbi jiraachu. jechuun Yesuus jechuudha bee. Eenyutu akkasiin jedhe. Gina wangeela irra jira. Allah kan jedhu waaqayyoodha macaafarratti beektaa macaafarra argitee dubbistee beektaati. Gina maal jedha laa? Inni kun halkaniin gara koo dhufee Rabbi akka ati barsiisaa taateen kan jedhu jira. Injira inni sirriidha. Itti deebinaati. Allahn akka macaafarra jiru beektaa miti. Allahn akka macaafarratti dubbatameeru. Inni tamma dubbatte sun Allah akka ta'e. Maa wal korru jire amma waaqayyo nuti waaqayyoon keenya Allah akka hin taane beeka. Ogiin Allah jedha jechuun macaafarratti. Allahtu waaqayyo irraa korroje moo waaqayyotu Allah irraa korroje jettee yaadda? Allah jechuun eenyu inni lammii? Allah jechuun an akka kootti eenyuyyuu hin jedhu. Eenyuyyuu hin jedhu. Eenyuyyuu hin jedhu jechuun maal jechuudha? Allah jechuun ikkoo waaqayyo jechuun danda'uun kaasaanan. Maa macaafa keessan afaan arabiffaa irratti Allah jedha Yesuus Kiristoos iyyuu Allah irraa nagaa dubbiin isinitti himu kana jedha. Akkasuma immoo inni lafaa fi samii uume Allahadha jedha macaafa keessa irraa. Wanta akkas jedhamu kun hin jiru. Wallaahi Amma duratti laa. akkas jedha dhugaa rabbi macaafa keessan irraa maal taate lammii rabbisa jechuudha. Wal korroja bee macaafni keenya keessan kun wal korroja. Sigarsiisuu macaafa irraa baasee. Maaliif wal korroju reenatti? Macaafa keessan baasee sigarsiisuu kan afaan arabiffaa irraa tiraanziliitii godhee sigarsiisa. Kana natti mishi eenyutu eenyurraa korroje natti? Maal jechuudha eenyutu eenyurraa korroje jechuun? Eeshi fakkeenyaaf amma Sigarsiisuun jedhe Allah macaafa irraa siin jedhe. natti agarsiisi macaafa kiyyarraa 66 yookiin 81 irraa natti agarsiisi. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ما لي في نقد سوري دا مقائساتي ايوه إله كان أسلا إله كن بالبلكوت إله ماشي إله كن ولا كتابة كان رجعت لمي
لا كونوا بايبلية لا سيكون لا لا كون بايبلية الإنجيل المقدس العربية جتي أتشيك أسقوتي بنتا أتشي مو أبسيتي إيك دقاتيكو لا أكاسيتي بنيرا ما كونوا لا أكو ما شافا سكانتي في دلاسي أرغار تبني Eh, كونوا لا كان جتشوني لا أماما جتشو لا كونوا التكوين جرما أماما بقنا توكو أماما بقنا توكو إلى الأمم بقولنا تقول كوستا قرأت وادي جرال في البدء خلق الله السماوات والأرض في البدء خلق الله السماوات والأرض جلك أبتي اللهان سميد آفيدة شيء مجرى يوتي ترازيسي قولوا سيهيكو يو شكت يا لمي ay, anachira na fidadde deebinan ta'u. Wai tiraazeti si gora ma macaafa keetii maali yoo deebinaan tola ilaa kun ola amma kooppiin godha laa ilaa sirratti la waa tokko akka shakkin na laali sirritti kooppii lalaa kun asii keessaa baanii amma immoo tiraazileeshiniin eessa jira asii kunoo barbaanneetu arabiffa gara kanatti jijjiirra bakki kun arabiffa iddoon kun immoo oromiffa ta'uu qaba. Achumaan immoo asitti fidanii bestii gochuun dirqamaa jedhe kunoo akkasitti hiikaa jira kunoo ilaal waan inni jedhu ilaal jalqaba waaqayyoon samiidhaa fi dachii uume uumama boqonnaa tokko afaan arabiffaarra the bible page liinkii isaallee sii kaa'ee jira jedhe argite kunoo ilaala fil bad'i khalaqa Allahu as-samaawaati wal ard jalqaba waaqayyoo samii fi dachii uume argite the bible link afaan arabaarra Waaqayyo jennaan sirrii dabe. Sirriidha waaqayyo jennaan. Allah hin jenne garuu. Ekkoo Allah hin jenne kaa. Gaafa hiikamu immoo Allah jedheetu hiikuu qaba gaafa hiikamu. Inni hiikamne ka akkas taanaan maal ta'e? Inni hiikamne ka. Jechuun akkas taanaan inni hiikamne ka. Asitti jalqaba Allahan jedha taanaan inni hiikamne ka. Akkas taanaan inni hiikamne jechuudha. Maal jalqaba Allahan waaqayyo jalqaba Allahan samii fi dachii uume maaf hin jenne? Allah jechuun afaan maalii akka addaan baafannee kana himaafi. Kanumaa yuun barre. Sana wallaalutti jira. Isa itti maa jira barre. Ilaal asitti amma fakkeenyaaf jalqaba Allahanii samiif dachii uume jedha taanaani jecha Allah jedhu ni hiikne jechuudha kaaje. Amma jechi kun hundisaadha. Jechi kun hundisaa jecha afaan Arabiffaati. Maqaa waaqaa maa jijjiirramaa? Allah jechuun waaqayyoodha miti. Gaadisti gaadadii barreessite Allah dheesiifna. Gaad jennaan Allah dheesiifna. Arabiffaa yoo barreessite Arabiffaa yoo barreessite Ingiliffaa bargaad jechuun. Ikkoo Ingiliffaa. Arabiffaan hoo maal jedhama? Arabiffaan Rabbi. Ibraastiidhaan hoo? Teotis jedhama. Teotis maan Giriikidha moo? Afaan Ibraastiitiin maal jedha? Afaan Ibruutiinis hin jedhee. Nan laala qoyee. Gaaffii na deebi'ee dira rakkoon qabdu isaan. Ana kan na ajaa'ibu. Kan na ajaa'ibu kan na dhibu. Beekaa dhugaa mormita malee. Lammii beekaa dhugaa mormita malee maasii gaduu deemee. Kan na ajaa'ibu sunitti ni maaqaa. Jettee. Uummanni kunis akka of gaafatuuf jechuudha. Macaafni qulqulluu fi kan musliimaa kun wal korrojee yoon isin hin jedhu maal jechuudha. Amma fakkeenya macaafa qulqulluu keessatti Addaam kan jedhamu jira. Keessan keessa jira moo hin jiru? Jira. Musee kan jedhamu jira moo hin jiru keenya keessatti? Addaam osoo hin taane Aadam. Sanuma maqaa jijjiirrame. Daawit keessa jira moo hin jiru? Daawud. Nu biratti immoo Daawit jennaan. Abrahaam keenya keessa jira moo hin jiru? Beekaa jijjiirtu bara isintu jijjiira beekaa. Argitanii wal korroje kanan siniin jedhu kanaafidha jechuudha. Kana itti yaaduun barbaachisaadha baay'ee. Eenyutu jijjiire beektaa? Tokkorraa korroje.
eenyudha yoo jettee na deebiste immoo fakkeenyaaf amma Kiristoos kan dhalate qaama nuukkane dhufe waggaa 2023 dha. Musliimni immoo kan dhufe waggaa 1114 dha jechuudha. Eenyutu akkasiin jedhe? Maarree Kiristaan kan dhaabbate yoo musliimummaan. Museen maal jedhame waamamaa ture Kiristoosiin dura? Abrahaam maal jedhame waamame Kiristoosiin dura? Abrahaamuma jedhamee waamama. Ragaa qabdaa? Kakuu moofaa keessatti Abrahaamumaan jira. Kakuu moofaa yoon barreeffame? Osoo Yesuus hin dhalatin foonin. Osoo Yesuus hin dhufin gara biyya lafaa kana samiirra yeroo jiru sanitti barreeffame. Osoo Yesuus hin dhalatin barreeffame? Kakuun moofaa? Eeyyeen kaa fakkeenyaaf Isaayyaas 7:14 fudhanne sagaleedhaan qofa akka jirudha achirratti kan dubbatame. Dhufee immoo ni dhalate jechuudha. Garuu wal korrojeera waa hundaaf. Namni kanatti yaaduu qaba. Eenyutu jijjiire? Eenyutu jijjiire? Maqaa sana eenyutu jijjiire? Akka yaadnutti fakkeenyaaf amma kan dura jiru amantaan kami kiristaanummaadha mitire? Bayi. Kiristaanummaan ni gadda dhaloota Kiristoos. Kiristaanummaa eenyutu barsiise? Museen kiristaanummaa takka barsiise beeka. Abrahaam kiristaanummaa barsiise beeka. Kiristaanummaa kodheen gaddaam Yesuus du'a Yesuus booddeedhaan kan kiristaanummaa ni dhufe wanti kiristaanummaa jedhamu. Raajoon hundi isaanii kiristaanummaa namni beeku tokko hin jiru bar namni kiristaanummaa barsiise hin jiru bar. Isa namni sobdee namni seenaa barreessina jettee muslimoo islaamummaan jaarraa kanaa keessa dhufe jettee san namni barreessitu dhugaa see ta'eeti. Museen islaamummaa barsiisaa ture. Abrahaam islaamummaa barsiisaa ture. Noohaan akka islaamummaa barsiisaa ture. Siigalee kitaabni jarri ittiin barsiisaa turan illee kitaaba rabbii. Kitaaba rabbii. Musliima hin jenne isaan waaqayyo jedhu isaani. Dhugaa rabbii muslima hundi isaanii muslima. Hadiisi. Waan qoosaa sitti maaltu sitti fakkaataa jira lammii. Ishee erga akkas ta'e amma fakkeenyaa fi amantiin musliimaa yoo hundaa'e ishiin atteen. Waggaamee. Maal jedha beektaa quraana irratti maal jedha beektaa atamma soon Abrahaamiin faasikaa fadhe waa tokko naa deebisuu hin dandeessu. Garuu quraana irra kan jiru. Siifan deebisa. Quraana irra kan jiru maal jedha beektaa bismillaa sadaffaa irratti lakkoofsa 67 irratti maa kaana Ibraahiimu Yahudiyyaan. Abrahaam Yahudaa miti. Akkasumallee walaa Nasraaniyyan jechuun kiristaanallee miti. Walaakin kaana haniifan muslimaa. Inni muslima qajeelaa ture. Wamaa kaana minal mushrikiin warra waaqayyo tokkicha bira qabanii waa waaqessan miti jedhee akkasittiin dubbata. Kanaafuu Abrahaam illee muslima akka ta'e kun ragaadhaan kun ati garuu ragaadhaan kiristaana kan jedhu naa kennuu hin dandeessu. Yoo kiristaana Abrahaam kiristaana jettee naa kennite illee ati sobaa taata. Sababni isaa kiristaan jechuun follower of Jesus Christ jechuudha. Warra Yesuus Kiristoosiin hordofanuu jechuudha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoosiin immoo jarri hin hordofne Yesuus Kiristoosii bara 2000 dura dhalate jechuudha. Kanaafuu jarri warra rabbii tokkichatti amanan warra waaqa tokkicha waaqessan muslima jedhamu jechuudha. Museen illee akkasuma raajonni jedhamanii jiran hundi isaanii illee akkasii jechuudha. Eeyyen garuu akkuma ammaatti dubbatte kana immoo fakkeenya Abrahaam kakuu moofaa keessatti seera uumamaa 27 irratti raajiin akka kootii isiniif hin kaa'a jedhe Abrahaam. Ishi. Innaa maal jedhee Abrahaam raajiin akka kootii isiniif hin kaa'a jedhe. Akkuma kanatti immoo Iyyesuus dhufee kakuu moofaa haaraa keessatti Galaatiyaa 3:8 irratti caqafamee jira jechuudha kan Abrahaam dubbate sun. Yesuus immoo gaafa dhufee Yesuus raajiidha miti? Raajii akka Musee. Raajii jedhameera. Inni waan hundasa. Maal barsiisa Yesuus? Islaamummaa barsiisa moo kiristaanummaa barsiisa? Inni waaqayyo abbaa barsiisa. Abbaa jedhee barsiisa. Waaqa abbaatti amanuun maal jechuudha? Namni waaqa abbaatti amane maal jedhama? Islaama jedhama moo kiristaana jedhama? Namni waaqa tokkichatti amanu. Yesuus anatti amanaatii abbaa beektuu jedha inni. Namni waaqayyo tokkichatti amanu waaqa tokkichatti amanu kan Sillaaseetti namanne maal jedhamaan siin jedhe? Muslima jedhama moo kiristaana jedhama?
kan waaqa tokkicha bicha Allah kan jedhutu jettaana musliim an Allah jedhu musliim خلاص jedhu. والله لمي yoo dhugaan barbaanne malee yoo haqan barbaanne malee Yesuus Kiristoos qoyama macaafa fana rabbi faama baasisi garsiisaati rabbiin kiyya dhugaa si agarsiisu rabbiin dukkana keessaa si baasu rabbiin amantaa Yesuus barsiisaa turetti rabbi si deebisuuti macaafa irraa sin garsiisaa qoy Maal anuma inni barsiisen suma fudhaa jira beeyan. isimee qoy sumaan fudhatte Anama fakkeenyaaf ishee amma baaftutti ilaal kana waan amma jedhu baaftutti. mee rabbii jedhiiti ilaali kan wallahi waan si ajaa'ibu bar quraana irratti illee kan dubbatamu kana nabiyyoonni Allah tokko rabbi tokkicha irraa dhagaanii akka jedhu ummata barsiisan Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti afaan arabiffaa irratti kun maal jedha Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 walaakinnakum al'aana tatlubuuna an taqtuluunii garuu isiniin kun na ajjeesuu barbaaddu amma wa ana insaanun qad kallamakum bilhaqqi an ilma namaadhaa isa dhugaa isinitti himeedha sigalee alladhii sami'tuhu min Allah dhugaa isan Allah irraa dhage laa ilaaha illa Allah dhugaa isan Allah irraa dhage isinitti himee jira haadaa lam ya'malhu Ibraahiim garuu Abrahaam akkana hin hojjenne jedha lal ani dhugicha san Waaqayyo irraa dhage isinitti himee jira isin garuu lal ani dhugicha isan Allah irraa dhage isinitti himee jira isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha maalin sii godha Yesuustu jedhe miti osoo rabbifa beettee munzirul ummaan kun inki jibamoo dhugaa dubbata sila sirriitti si gala wallahi rabbiin dhugaa siif haa ibsu malee waa Allah jechuun bar waaqa isa Yesuus Kiristoos itti waamaa ture waaqa isa Yesuus Kiristoos irraa dhagahee barsiisaa ture garuu kiristaanonni rakkoon kiristaanotaa obboloota kiristaanaadha wanti rakkoo jalatti ta'e tokkoffaa kitaaba isaanii nu amma fakkeenyaaf muslimtoonni hiika quraana keenya arabiffaanis beekaa hiika isaas afaan keenyaan beekna garuu jarri afaan quraanni macaafni jiraattiin bu'e hin beekan akkasuma afaan macaafni ittiin hiikamee jiru hin beekan kitaabni keenya afaan arabiffaatiin akkamii akkasuma hibruudhaanoo aramaakiidhaanoo akkamii jedhanii adda baasanii hin beekan osoo kana beekanii ta'e waa tokkollee waan nama karakkaran hin qaban miilaan rabbii jedhiiti nuti gaafa nabiyyoonni hundi isaanii Allahatu isaan ergee nabiyyoota hunda isaanii rabbituyyuu haqa isaaniitti dabarse jennaan haqa sana namatti dabarsu kanaafuu dhiisaayii waaqa abbaa waaqa ilmaan jedhinaati rabbi tokkichatti amanaa innis Allaha isa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jalqabatti waaqayyoo bantii Allahaani bantii waaqaa fi lafaa diriirse kan jedhu kana isatti amanaa gaafa nu jennu Allahaan beennuti Allahaan maaloodha Allahaan waaqa maarreeti Allahaan maarreeti akkana ta'e kun maali beektaa doofummaa wallaalummaadha wallaahi wallaalummaa guddaa rabbii wallaalummaa kana keessaa isin abaasuuti rabbiin si haa qajeelchu lammii amma isin amma garaagarummaan guddaan jiru maalidha isini wallaahi garaagarummaan guddaan jiru natti qoy isin himaati garaagarummaan guddaan jiru wallaahi ansiifan himaa garaagarummaan guddaan jiru isin barsiisa raajotaa fudhachuu dhabuu nuti barsiisa raajotaa barsiisa nabiyyootaa fudhannee nabiyyoota hunda isaaniiyyuu adda baasuu dhiibne hundi isaaniiyyuu rabbiin biraa ergamanii dhugaa rabbiin biraa fuudhan barsiisuutti ergamanii ofii isaaniitii namni tokkollee waaqa hin taane rabbiin dandeettii isaatiin abbaa keenya addaamiin biyyeerraa haadhaaf abbaa malee uume akkasuma haadha manaa isaa yookaan haadha keenya kan taate ammoo cinaachaa aadamirraa uume akkasuma rabbiin dandeettii isaa nutti agarsiisuudhaaf ammoo gidduu jiraatiif immoo bishaan dhab jettee utaaltee gadaamessa dubartii yookaan maatsanii dubartii seenturraa nummoo nu uume ammas karaa biraatiinis an dandeettii nan qabaa humna nan qabaa hundaayyuu nan danda'a osoo dhiirri dubartii wajjin hin ciisinis dubartii garaasee keessatti ammucaa argamsiisuu nan danda'a jedhee rabbiin Yesuus Kiristoos yookaan Masiihii isaa garaa dubartii qulqulleettii akka namni shakkineef kan takkaa dhiiraa wajjin ciiftee hin beekne rabbiin garaasee keessatti argamsiise kun ammoo dandeettii isaadhaa guddina isaa agarsiisa tokkichummaa isaa agarsiisa jennaan kiristaanonni lakkii mucaa waaqayyooti lakkii innis waaqayyoo wajjin waaqaa jedhanii bakka kanatti dogonkora guddaa isa dogonkoranii rabbii isaaniitiin illee wal dhabanii ofii isaaniitiin illee wal dhabanii sammuu isaaniitiin illee wal dhabanii yeroo hunda kun akkasitti mataa dhukkubsachaa jiraatan waaqa keessan ibsaa waaqa ofii ibsuu wajjin rakkatan waaqayyoo keessan meeqa tokko Yesuus maali waaqa inni Yesuusin ergee waaqa walitti meeqa tokko waaqayyoon dhalata hin dhalatu
Yesus dhalateera kanaafuu Yesus waaqa miti waaqa mi akkasitti lammii rabbii jedhiiti namni rabbiin sammuu isaa kenne namni rabbiin aqlii guutuu isaa kenne kanaa wajjin rakkatatte yaaddaati. Ani immoo maaliifin akka fudhadhe akkuma ammaati dubbatti kanatti fakkeenyaaf bara duriitti waaqayyoo karaa garaagaraa raajotaan abboota keenyatti dubbateera jenneen fudhanna miti ree? Miti? Waaqayyo maal ta'etti? Nan dhageenye jechuudha laa. Bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera jedha. Wangeelli jechuudha. Guyyoota bara isa dhumaa kanaatti immoo ilma isaatiin nutti dubbatee jedha. Waaqayyo ilma isaatiin nutti dubbateedha. Namichatu fayyaa callisee akkas jedha malee waaqayyo ilma hin qabu bara. Ekkoo siituu hin qabne jedha ka. Akkuma kanatti immoo waaqayyo ilma hin qabu maal taate waaqayyo ilma maalii qaba rabbiidhi. Uumama rabbiiti bara akkuma ammasitti mee rabbiidhuma isa addaamiin biyyeerraa uume. Rabbiidhuma isa cinaacha isaarraa immoo dubartii kana uume tuyyuu akkasumallee dandeettii isaa nutti agarsiisuudhaafi qulqulleetti durbee maadam kan dhiirri tokko takkaa seeraa wajjin ciisee hin beekne kan dhiirri tokko takkaa tuqee hin beekne irraa mucaa kan argamsiise malee mucaa waaqayyoo akkamitti jedhama abboo rabbii jedhiiti. Sammuun namaa akkamitti waan akka siyaasaa. Innaa fakkeenyaaf amma nuti waaqayyo tokkicha hin jenna garuu gidduu dhaabbatee waaqayyoo fi nama kan walitti fidu immoo Yesuus jenna nuti. Ilma isaa kanaan waan nuti lafti walitti dhufti jennee. Waaqaa fi nama walitti kan fidu jechuun Yesuus Kiristoos nan beeka bar macaafa irra hin jira Ximixoos. Maarree kana akkam fudhanne maaltu si dhorki kutaa kana? Nama ta'eetu namaaf waaqa walitti fidamoo waaqa ta'eetu iyyuu namaaf waaqa walitti fida. Baay'ee gaariidha. Yesuus yeroo hundumaa waaqa guutuu nama guutuu jennee fudhanna. Waaqa guutuu kan jennuun akkuma abbaasaa maal jechuudha? Dogongorte wallaahi dogongora guddaa dogongorte. Dogongora maalitti illee Yesuus yeroo hundumaa waaqa guutuu nama guutuudha jennee tamannaa jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoo fi abbaa kan walitti fiduudha. Lammii Yesuus Kiristoos guyyaa tokko afaan isaatiin ani waaqa guutuudha jedhee barsiisee beekaa guyyaa tokko. Ani ilma waaqayyooti jedheen beeku? Waa ilma waaqayyoo siin jechaan jiran. Yesuus Kiristoos guyyaa tokko jechuun guyyaa tokko ani waaqa guutuudha jedhee barsiisee beekaa. Sababbiin inni waaqayyoon jenneef maaliifidha? Waan waaqa hin taaneefidha. No, never. Sababbiin inni waaqa jedhee hin barsiifnee fi namni itti dhiyaachuu hin danda'u. Kaayyoon isaanii biyya waaqaa fi nama walitti araarsuuf abbaasaa fi dhala namaa walitti araarsuu waan dhufeef yeroo dhufutti foon uffateetuma nama fakkaatee numa ta'ee dhalatee jira yeroo dhufu sana. Lammii. Dhugaan jiru kana ka. Jesus reality. Akka ati fuutee Yesuus Kiristoosiin akka ol fuutee saqqaltee daangaa isa dabarsite osoo hin taane inni sadarkaa ofii waan beekuuf maalummaa ofii waan beekuuf waaqayyo immoo maal akka ta'e waan beekuudhaaf sadarkaa isaa kana ol fuuchuu dhiisee maal jedhe yaa barsiisaa gaarii gaafa jedhamu Luqaas boqonnaa 18 irratti maaliif gaarii naan jettaa gaarii waaqayyo tokkicha malee hin jiru jedheen. Ilaal namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe bar. Ilaalme Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu jecha namarraa hin dhokanne jecha dhugaa jecha ifaa jecha akka dammaa mi'aawu dubbata. Garuu isin ammoo Yesuus Kiristoos lafumaa kaatanii waaqa guutuu jettanii lafaa kaatanii waan inni ofiin hin jenne jechuudha. Waliigallee lammii. Waliigallee jirraa waanuma hundaafuu ani waaqayyotti nan amana gaafa hin jedhu ilma isaatiin alatti isan beeku jechuudha. Ishi lammii kottu waliigalaati. Waa ilmummaa kana dubban. Ilma waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Ilma waaqayyoo jechuun durumaan dursee kan abbaa wajjin jiru sagalee isaa jechuudha. Sagalee jechuun ilma waaqayyoo. Sagaleen ilma jedhama lammii sagaleen kan kee ilma keetii? Moo ilmi kan keessatti itti taa'abdee shamara tokko intala tokko fuutee eeganaa sanuu marraa meeqa wajjin ciiftee kan itti ilma irraa argatteedha moo ilma jechuun sagalee kan kee kana? Ishi biraazeer Yesuus akkuma duratti
jettee waaqayyo tokko malee ikkoo itti fufna ishii rakkoon qabu itti deebina isatti. Yesuus durumaan dursee akka hin jirre maaliin barteeti? jechuun jiraachuu jechuun lammii maal taatee duraan dursee jira jechuun anillee atillee hunduma keenyatu jira bar lubbuu keenya malee kan jiru lubbuun keenya Yesuus hin jedhe be. Yesuus eessa jira Yesuus duraan dursee jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? eessa jira Durumaan dursee. eessa jira Ay ati natti ati jira moo hin jiru? la lubbuu isaa yoo ta'e lubbuun keenya hunduu rabbiin biraa dhufe waan ta'eef rabbiin bukkee jira Maal osoo hin dhalatin moo? Ati. osoo hin dhalatin bar lubbuun rabbiin biraa dhufti bar rabbiin biraa dhufteetu lubbuun kan keenya ulfa garaa haadhaa keessatti lubbuun itti godhama bar. Fakkeenyaaf amma Abrahaam osoo hin dhalatin ani jirayyuu jedhe Yesuus jechuudha. Bari sana immoo sitti meeraam lammii isintu macaafa hin dubbatu. Deebisee immoo abbaan fi ani tokko jedhe. Lammii. Deebisee immoo ani waaqayyo keessaa bahee dhufee jedhe. Waaqayyo keessaa bahee dhufee jedhe laargitee waaqayyo keessaa bahee dhufee jedhe. Kanaanan jiraachuu isaa hubadhe jechuudha. Siifin ibsa dhaggeeffattaa? Yaa. Yesuus Kiristoos durumaan iyyuu jira jechuun maal jechuudha? Uumamuu biyya lafaa dura iyyuu ture jechuun maal jechuudha? Siigalee raadaraa takka macaafa dubbistee wanti kun siigalee jira lammii. Jira jechuun jira jechuudha. Alfaa Omeegaa jechuudha. Eessa jira lammii? Abbaa isaa waliin. Utuun dhalatin moo? Durumaan dursayyuu jira sagalee isaa ta'ee jira. Durumaan dursee. Maal jechuudha? Dhalachuun isaa barri hin daangeffamu. Dhalachuun isaa kun yeroo kana dhalate jettee murteessuu hin dandeessu. Garuu durumaan dursee akka dhalatee fi akka jiru hubachuudha. Wanti hubamuu qabu kana. Yesuus Kiristoos uumamuu biyya lafaa dura jira jechuu hiika isaa sittani maatii macaafaan hin si hiikaatii hin fudhattan irraa. Osoo maaltu hin jirin sabiif lafti osoo hin uumamin jira jechuun. Hiika isaa macaafaan hin si hiikaatiin harkaa fudhattaa? Naa kenni iddoo kam ilaaluu walirraa barachuun gaariidha. Macaafa qabdaa bukkeedha? Yaa. Ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 achirratti yoo dubbisteetti baqa sirriitti sii gala wallaahi uumamuu biyya lafaa dura Yesuus ture jechuun hiikti isaa maal akka ta'e sii gala. Phexros? Tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Allah. Kuma digdama gashaaka barakallahu fiikum rabbiin isin yaa laafeessu. Eeshi maal jedhamee dubbisigaa? Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadan qabamee gara dhumaa barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifamee. Ilaal uumamuu biyya lafaa dura Yesuus Kiristoos ture jechuun hiikti isaadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo qulqulleettii durbee Maariyaam kan dhiirri wajjin hin ciifne irraa ilma akkasii nan uumaa jechuu Waaqayyo yaadaan karooraan isa qabee ture jechuudha malee yaalammii macaafni. Yaadan qabamuu jechuun maal jechuudha? Yaadan qabamuu maal? Yaadan qabamuu jechuun karoora jechuudha. Pilaanii Waaqayyoo keessatti Yesuus Kiristoos yaadan qabamee ture. In uumamaa qulqulleettii durbee Maariyaam kan dhiirri isa wajjin akkasumite. Maal jechuudha? No that. Yaadan qabamuu jechuun akka inni fooniin dhufee dhalatu jechuudha malee waaqummaadhaan dhalachuu miti. Waaqummaadhaan durmaan dursee kan jirudha. Wayyoo. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabamee ilaal yaadaan qabame. Yaadaan qabame malee. Yaadaan qabamuun fooniin akka mul'atu jechuudha. Fooniin akka mul'atu ibsamee jira jechuudha. Kanaaf ragaa kan nu ta'u immoo Isaayyaas 7:14. Lammii. Rakkoon qabu duraan maaliin ture Yesuus Kiristoos natti himi? Duraan sagalee Waaqayyoo jechuudhaan ture. Yesuus Kiristoos duraan maal tureen siin jedhe? Waaqadha akkuma abbaasaa ilma Waaqayyoo jedhamuudhaan durumaan ture. Sagalee dubbii Waaqayyoo jedhamuudhaan. Jechuun qaaman qabu yeroo san.
foon uffatee hin dhufne ka. Maalin ture jedhe harkaan qabu ijaan qabu miilan qabu. Waaqni mul'ata. Ka waaqayyo maali waaqayyo harkaan qabu miilan qabu ijaan qabu waaqayyo. Mee baasi natti agarsiisu suura baasi waaqayyo ijaa fi tinii qabu fidime. Suura waaqayyo moo? Waaqa isa ijaa luka qabu jettu fidi. Waaqni mul'ata. Maal taate eenyudha maali? Ati macaafan beektu yeeti maal taate? Aayidis. Ishi waaqayyo miila qaba waaqayyo harka qaba jettee namantu ati? Ani miila waaqayyo waaqan akkas jedha laa. Homtinuu takkaan waaqayyoon hin argine. Ilma tokkicha isaa abbaa bukkee ture sanatti waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Lammii akka inni qabu macaafni dubbatu? Homtinuu takkaa waaqayyoon hin argine. Ilma isaa tokkicha abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee jedha wangeelli. Barbaannaan immoo waaqayyoo wal'aansoo qabee kuffisee Yaaqoobii waaqayyoo wal'aansoo qabee kuffisee jedha barbaannaan macaafni. Maal jechuudha kuffisuu jechuun? Wal'aansoo waliin qabanii dibbi godhe lafaan na'e. Dhugaa rabbi. Akkasumatti dibbi jedha wajjiniin hin kadhate na eebbistu. Wallaahi akkas hin jedhu. Mee banishi macaafa dubbisnaashi. Na eebbistu malee jedheen. Laa mee macaafa. Itti naa jiraan bareenyu maqaan isaa. Ishi macaafa. Yaaqoob. Ishi macaafa. Israa'el. Maal ta'e amma bariitti wal'aansoo waliin qabanii luka soottessee fixee maal taatee ati bani dubbisin argitaati. Allah wajjin wal'aansoo wal qabdaati. Mee macaafa bani dubbisi ishi macaafni maaf akka seenatti himtaashi. Meeqa wangeela kam? Seera uumamaa boqonnaa 32. Nyaante. Min dubbista bee rakkoon jira amma seera uumamaa 32. Lakkoofsa 24 irraa kaasee dubbisi. 24 irraa. Amma 31 ta'e dubbisi sirriitti. Inni lafa turetti deebi'ee achitti kophaa isaa hafe. Namni tokkos amma boruun baqaqutti Yaaqoobiin wal'aansoo qabee. Ilaal. Amma bariitti amma lafti bari'utti ishii jetti fufati wal'aansoo waliin qaban. Namichis Yaaqoobiin akka hin dandeenye yommuu arge walgahii luka isaa jabeessee hin qabee. Yaaqoobis amma iyyuu namicha wal'aansoo qabutti utuu jiru cuuphiin isaa iddoodhaa kaatee namichi Yaaqoobiin boruun baqaqeera gadi na dhiisi jedhe. Yaaqoob deebisee yoo na eebbifte malee ani gasin lakkisu jedheen. Namichis maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis deebisee maqaan koo Yaaqoob jedhe. Yommus namichi ati waaqayyotti nama marmitee gadi dhiisuu diddee dhaabachuu dandeessetta. Waaqayyoo yoo qabes nama yoo qabes gadi dhiisuu argite? Argite? Hin jedhamin. Ishin. Ilaal. Namichi Yaaqoob cimaadha jechuudha. Maal jedhee? Waaqayyoo qabellee nama yoo qabellee itti marmee naan gadi hin dhiisu. Amma lafaan na'utti. Maal jedheet qabe? Wallaansoo qabeen? Kunoo maal ta'e wallaansoo qabeedhaa dubbisaa. Amma lafti bari'utti ittiin qabeen. Okay. Akkamitti itti dhiyaate waaqayyo isatti? Anoo sanna dhibee ana wayyoo rakkoodha barwantichi. Namicha jedhe mitiree namicha jedhee bifa namaatiin itti dhiyaate. Waaqayyoodhaan amma na eebbistusti gadi sin lakkisu jedheen. Amma na eebbistu malee gadi sin lakkisu jedheen. Gaafa inni eebbisu immoo namootee taa jedheen waaqayyo jechuudha. Akkuma jaalalaan jechuudha. Namootee taa na kadhattee callis. Callis dubbiin balleessin. Ilaal. Ishi jedhee ishee dubbisi. Maal jechuudha sitti fakkaate? Amma fakkeenyaaf ati guyyaa guutuu jilbiiffantee waaqayyo na eebbistu malee sin dhiisu jettee jaalalaan mimmaan bu'an yoo kadhatte waaqayyo si eebbisa. Luka maal godhe jedhee wanti ta'e isa kana malee waaqayyo wajjin kallattumaa wal morme jechuu miti. Luka maal godhe jedhe sammoo rakkoodhaan luka isaa maal godhe jedhe. Nama fakkaatee itti dhufe akka bifa ergamaa waaqayyootiin itti dhufe ergamaa isaatiin itti dhaqee waaqni nam tokkoyyuu waaqayyo argee hin beeku bara. Waaqayyo garuu yeroo sitti dhiyaatu karaa garaa garaatiin karaa. Lammii dubbiin rakkoodha bara lammii. Karaa sitti dhiyaachuu danda'a. Lammii dubbiin jajjabaadha bara.
እና አቀሰደሽ እና ጉቱማት ሞዱ ዱብስቴ ጉቱማት ዱብስቴ ውበኖኒ አርጋታ ስራይቹ አሰማ ነመቱ ዋቀ ወሉ ለጋፈጀን ማልቹ wallahi samiti amma caafichi kun sammuu qabaa fi isaati jechuun na ajaa'iba an kanis hin jedhe Yesuus Kiristoos amma ati dhugaa rabbi Yesuus Kiristoos maaliin ture te yaaddashi yoo Yesuus Kiristoos karoora waaqayyootiin ture yaadaan qabamee ture yoo hin jenne Yesuus maaliin ture jetta yaadan ture gaafa jedhamu akka inni biyya lafaa dhufu beekame duraanoo maaliin dubbatame raajoonni dubbataniiru raajoonni dubbataniiru jechuudha duraan maaliin ture Waaqayyo akka inni duraan dursee jiru annaamu maal akka ta'e beektaa? Heenok dubbatee, Abrahaam dubbatee, Museen dubbateera akka inni dhalatu jechuudha. Maaliin tureen siin jedhe maaliin ture duraan? Sagalee Waaqayyoo jedhamuudhaan ture. Sagalee Yesuus sagalee ture? Sagalee Waaqayyoo jedhamuudhaan ture achi keessatti. Jalqaba maal jedha? Sagalee ture Yesuus. Yohaannis tokko maal jedha ree? Wallahi rabbi isaa kaffalu Yohaannis kana. Sagalichi jalqaba waan hunduma sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture jedha miti ree? Sagaleen maali? Kiristoos sagalichi foon uffachuusaa jedha mata dureen isaa. Sagalichi foon uffachuusaa. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyo ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Lammi. Yesuus takka guyyaa tokkoon sagaleen ture jedhee dubbatee beekaa guyyaa tokko. Guyyaa tokko an sagalee ture tan nama ta'ee jedhee dubbatee beekaa Yesuus. Bartoota isaatutti ragaa ba'aa abbaatu ilma kooti jedha. Nutu ragaa ba'aa nutu isa ibsa. Bartoonni isaa eenyudha? Bartoonni isaa eenyudha? Bartuun isaa Yohaannis isuma barreesse kana deebisee. Laa lakkii Yohaannis hin barreesse. Yohaannis hin barreessine lammi maal taate? Yohaannis hin barreessine. Eenyu barreesse? Tokko Yohaannis. Abbaan barreesse hin beekamu. Yohaannis tu barreesse. Isi ragaatiin jiru fansiin jira lammi. Jira maal ndawun koy isa qulqulluu isa Yohaannis caafe jedhama macaafa qulqulluu irratti yeroo baastu. Macaafa gooftaa akka Yohaannis hin akka Yohaannis hin barreessine ragaasii kennu. Lammi. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus qulqulluu isa Yohaannis caafe jedha kunoo harda koppii irra. Eenyutu akka jedhetti barreesse? Warra maxxansantu akka inni Yohaannis barreessu isaa isatti ragaa ba'an jechuudha. Yeroo beeksisa irra kun. Beeksisa yoo macaafa keessa jiraate yoo ammas kan akka jedhu yoo macaafichuma keessa jiraate yoo keessoo isaa. Maal jettaa? Nagahee bakka. Yoo macaafichuma kana keessa yoo jiraate yoo. Injiru. Eesh mee wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 24 bani waan ajaa'ibaan si agarsiisa wallahi akka Yohaannis hin caafne akka namni dubbii kana jedhu illee nama beekamaa hin taane achumaan hubattaa lammii nama haqa barbaadu yoo taate macaafa bane yeroo tokko. Yohaannis akka barreesse nan beekana namna. Eesh bani ragaan sitti agarsiisaati yaani jechuun ati furachuun dhimma keeti yoo dhiistes giroo kan kee. Kunoo inni dubbii kanaaf dhugaa bahu kana hundumaa caafes bartuudhuma kanaa. Bartuudhuma kanaa kanaafis dhugaa isaa amanamaa ta'e ni beekna. Akkas kanaafuu Yohaannis hin caafne jechuudha argite maaliif jennaani nama biraatu kitaaba kana ofii isaatii caafee ilaala inni dubbii kanaaf dhugaa bahuu maal jedhe bartuudhuma kanaa jedhe eenyutu nama biraata akka inni yoo barreesse kophaa yeroo taa'u namni isa gargaaru yookiin immoo yaada isaa kan cuunfu jiraachuu danda'a bukkeedhaan jechuudha. Kanaaf bartuudhumatu barreesse garuu yaadicha kan ragaa ba'uun kanadha jechuudha. Inuma gowwoomsita miti ofuma gowwoomsita miti callisteetuma. Inni goyoom maaliif akka ta'e beektaa Yesuus dhuguma ta'uusaa maaliin akka beektaa. Nama bukkee taa'u maaliif akka dhuguma Yesuus akka jiru dhugaa maaltu nama amansiise. Wanta inni hojjetu santu jireenya kiyya keessattis taanaan namoota keessatti waan hin argeef wanti kun dhugaadha jechuudha. Wanti sabni hojjeta itti yaada jireenya. Waa tokkollee waan hojjetu hin qabu. Yesuus Kiristoos humna isaatii waa tokkollee waan hojjetu hin qabu. Waa tokkollee maaliif waaqayyo soba jetta miti ati.
La soba siin jedhe ilaal ati soba waaqayyo jetta miti dhaggeeffadhu walamii soba gaafa jettu dhaggeeffadhu faa gaafa maqaa isaatiin seexanni caraantee baatu seexanni gaafa baddu Yesuus hin jiru jechuu hin dandeessu ani dubbii Yesuus wangeelaa lal kana kanan abbaan barbaade wantoota hayyuu hojjetamsanidha. lammii abbaan barbaade haa iyyuu malee Yesuus Kiristoos ofii isaatiin maqaa waaqayyootiin seexana baasa miti lammii. Dibamee dhufe inni nama fakkaate nama uffachuu Maqaa waaqayyootiin baasa moo maqaa eenyuutiin baasa? mee bakka inni maqaa waaqayyootiin jedhee seexana baase fidi. Yesuus maqaa waaqayyootiin seexana baasu Yesuus Kiristoos. Ragaa fidi bakka inni maqaa waaqayyootiin bahi jedhee kan baase fidi ragaa. Wangeela Maatiyos bani Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 bani. Maatiyos 12 28. 28. Konko yoomsita jedhaayi. Dhugaan sin jedhame paarsentii 100 mana baranii. Wallahi lammii gowwoomsutti jirta. Osoo dhugaa argitu gowwoomsutti jirta. Dhugaan kamidha? Dhugaan wanta ijaan argitee wanta ta'uudha moo wanta namni sitti muudha? Ishi dubbisi. Mee kami jette dhugaan? Ma ishi namootatti maaf mul'ata? Sobaniitidha isaan Yesuusii nutti mul'atee jira. Sobanii akkaseera. Maaltu soba? Jireenya isaanii namoonni yeroo jijjiiran yeroo isaan fayyanii dhufan hin jiru hin jedhaan? Maal taatee ante? Ishi mee dubbisi. Nama cabaatu fayya bara. Ani garuu hafuura waaqayyootiin hafuura samoota kanan baasu ergatee mee dubbisi. Ani garuu hafuura waaqayyootiin hafuurota hamoo kanan baasu ergatee mootummaa waaqayyoo isin biratti dhufeera. Maal jedha? Hafuura eenyuutiin baasa Yesuus? Hafuura waaqayyootiin jedhe. Lal ofii isaatii yoo qaama biraatiin hafuura waaqa biraatiin baasa Yesuus Kiristoos. Maalumatu si dhammaas maaluma si gowwoomsesi? Inni waaqa guutuu nama guutuu miti biraa jiru maal taate? In jedhu akkanan jedhu obbo maal taate waaqa guutuu akkamitti itti aanamti yoo maal taate lammii jira maalaat immoo na dogongorsiisuuf inni ofiitu waaqa guutuu nama guutuudha. Ishi macaafa naa kenne waaqa guutuu kan jedhu. Isa kana walii galleerra inni kun naaf hin kenne. Waan inni hafuura waaqayyoo jedheef waaqayyoo miti naam jettu. Akkas miti. Waaqa lama jira. Lammii waaqa lama jira. Lammii. Nga bakka. Dhiisin ga'uuti. Waaqa lama jiratti amantaa lammii. Waaqayyo tokkicha jira. Hafuura waaqa isa kamiitiin baasa Yesuus? Hafuura waaqayyo yeroo dhufe hafuura waaqa isa kamii? Hafuura waaqa isa kamii? Hafuura waaqa isaatiin. Waaqa qabaa Yesuus Kiristoos? Abbaa qaba. Waaqa qabutti amantaa jechuudha lammii ati. Biraazil asitti bari Yesuus foon uffatee jira. Sagalee nama iddoo kanatti nama guutuu ta'ee jira. Nama ta'ee foon uffatee jira. Kanatti waaqayyo jedha inni bara. Yeroo foon uffatee jiru sana. Foon uffatus waaqa guutuudha naan jette miti inni. Eeyyanii sammuu qolaasaayis 2:9. Kanaaf waaqa lamatti amantaa kaati. Waaqa tokkichatti naman. Maal taate waaqa foon uffatee fi waaqa foon hin uffannetti amantaa miti waaqa lamatti. Waaqa foon uffatee hin uffanne eessa? Yesuus foon hin uffanne? Eenka akkuma abbaa isaa oduu ta'ee jiru foon uffateera sirrii. Waaqayyo abbaan foon uffateera? Ni mul'atu inni. Kanaafuu waaqa mul'atuu fi waaqa foon uffatee mul'atutti amantaa miti jetti lammii. An akka keetii kanatti naman. Ani waaqayyo isa tokkicha isa ilma isaa qabutti naman. Naagaleeraam waaqayyo isa foon uffatee namatti mul'atee fi waaqa isa foon uffatee mul'anne waaqa lamatti amantaa mitiin siin jedhe lammii. Waaqa lamatti namanuu. Akkana. Yesuusitti namantuu ati? Aara namni nama galchii namni haasa'uu bannaati. Yesuusitti namantuu lammii? Saatiin meeqanaas? Yesuusitti namantuu? Na namana. Yesuus waaqa foon uffateera miti? Yesuus waaqa guutuu nama guutuudha. Kan waaqa foon uffate miti Yesuus? Sagalee foon uffate. Waaqayyo abbaan foon uffateera? Nin uffan. Kanaafuu jara kan lammaatti namantaa miti ati?
Jaran jedhin jaradhaayi. Wallahi lammi. Ay qalbiin kan kee ni beeka garuu dubbiin dhugaa siif gala garuu beekaa irraa jallista sii galee. Dhugaa rabbi dubbiin dhugaa naaf gala garuu isin hubachuu hin dandeessan. Akkamitti rabbii jedhiiti. Hin hubattan. Osoo Yesuus Kiristoos afaan isaatiin irra deddeebi'ee yaa Israa'el dhagahii Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha. Gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessaniin ol baha. Osoo inni jedhu ati Yesuus Waaqa foon uffateedha. Sagalee foon uffate sagalee Waaqayyooti inni Waaqa. Waaqayyo abbaan jira. Jedhe kun lamaa walitti meeqa tokko. Mii rabbii jedhiiti maal taate lammii maal taate rabbiin sammuu sii kennee jira. Rabbiin aqlii sii kennee jira. Maaliif aqlii keetti hin deebine lammii? Kootishi fakkeenyaaf bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan dubbatee jetta. Eeyyeen ati kananii fudhatta. Bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbatee jenna. Kanaan fudhatamuun fudhattoota. Ilma isaatiin nutti Kananii dubbate fudhatamuun fudhattu. Ilma isaatiin nutti dubbate jechuudha. Ilma isaatiin nutti dubbate jechuun karaa Yesuus nutti dubbate jechuudha. Ilma isaa kanaan Waaqaa fi namni walitti dhufaa jechuudha. Yesuusin ergamaa godhe jechuudha miti? Yesuusin ergamaa godhe Waaqayyoo akkuma Musee fa'aa ergamaa godhe jechuudha miti hiiktisaa? Ilma isaatiin nutti dubbatee jedha. Akkatti yeroo ilma isaatiin nutti dubbatu sitti agarsiisu Yohaannis 17:5. Nan beeka bara ilma isaatiin mul'ate jechuun Yesuusin ergamaa godhe jechuudha miti? Yesuus isaati ergitee beekuun isaanii jireenya bara baraatiin jedhama. Yohaannis 3:16 irratti Yohaannis 3:16 irratti isatti amanuun jireenya bara baraa akka ta'e Yesuus hin beeku jechuun abbaa beekuu akka ta'e hin dubbata jechuudha. Amma yoo nuti Yesuus hin beeknu taate qoy siif hin dubbadda nan xumura sirumaa jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf yoo ilma hin beeknu taate guutummaatti abbaa biraa hin qabnu jechuudha. Ilma kana malee abbaan hin jiru jenna. Abbaa fi namaa fi abbaa kan walitti fidu ilma isaa kana bichaadha. Karaa ilma isaa kana malee Waaqayyo isin dhaga'u sirumaa jechuudha. Masmaa የለውም እግዚአብሔር አይሰማም በልጁ በኩል ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚሰማ ማለት ነው ilmi isaa kun ergamaadha miti ilma jechuun ko ilma jechuun Waaqayyotu ilma godhate osoo hin taane barri Yesuus Kiristoos waan inni Waaqayyoof abboomamuuf waan Waaqayyo isa jaallatuuf ilma jedhame waamama miti macaafa keessatti ilma kanatti immoo waan hundaa dabarsee kenne ka amala bulchaanis jireenya kan kennus immoo isuma bar akkuma addunyaatti iyyuu in the bold Fakkeenya faarsaa akka addunyaatti miti kan inni ergame maal taate lammii warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badaniif Waaqayyo erge maal taate akka addunyaatti ergame maal taate Maatiyos akka addunyaatti ergame Maatiyos 15:24 irratti ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf kan ergamedha bar lakki Israa'el jechuun maal jechuudha sirriidha inni Israa'el jechuun maal jechuudha ijoollee Yaaqoobiin jedhama ka maal taate Yaaqoobiin jedhama Israa'el jechuun Israa'el jechuun Yaaqoobi bara ikkoo maal jechuudha Israa'el jechuun maal jechuudha ilma Yaaqoobi ka ilma Yaaqoob 12 ka bara jalatti hirkifama bara lakki Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wallaansoo qabanii mo'uu jechuudha ishee biraa bara bakka ammaa jira bakka madubbifne uumama 32 ammaa jira bara la faarsaa 111 Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjota miila kee amman sii godhutti ati gara mirga koo taa'i jedhee dubbata Daawit. Rakkoon qabu. Maal jechuudha kana jechuun? Ati ni amantaa ergamaa Waaqayyo ta'uu isaa namanta miti ati? Kun maal jechuudha natti mishii kana naayiki? Maal jedha? Waaqayyo jedha abbaa gooftaa kootiin jedha Yesuus jechuudha. Diinota kee ejjata miila kee amman siif godhutti laal. Waaqayyo gooftaa kootiin jedha. Waaqayyo gooftaa kootiin jechuun ilma isaatiin jechuudha. Karaa biraatiin immoo Yesuus jechuudha. Diinota kee dhaggeeffadhu ka. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjata miila kee amman siif godhutti ati gara mirga koo taa'i jedhee jechuudha. Gara mirga koo taa'i jechuun maal jechuudha? Diinonni ejjata miila isaa ta'eera Yesuus Kiristoosii diinonni ejjata mataa isaa ta'a malee mataa irra ejjetani moo Yesuus Kiristoosiin miila ofii jala galchee irra ejjete Yesuus? Ekkoo taa'aa jiru bar
gara mirga koo taa'ii jedhee diinonni isaa erganaa miila isaa jalatti walitti qabamu bar ganaa addunyaa walitti qabamti yeroo san yoom bara firdii dhumaatti ka Yesuusu miila Waaqayyoo jala gala kana. ati gal situ gal Wallahi macaafaji. Macaafaji na waan taate lammii maa. Ati gali jedhan nan galaan silaa Waaqayyoo jala bula Waaqayyoo jala tan jiraadhaan silaa. Macaafaji na Yesuusu jireenya wantoota tokko nan tokko beeka naaf isin akkosii deemsee. nan beeka akkatti isin hiiktantu dogongora kutaan sun normaal jechuudha. La. Nuti waan tokko illee ni hiikne bara. Abbaan karaa immoo akka ibsamu beektaa? Nagaan siif haa ta'u tikisti nagaa keetti. Nagaa ani warruma tokkokkii irra deemee waa'ee wangeelaa kana garee shaadaa minaamina warra jedhee wajjin falmu po siniin hin tuffadhe sina wangeela simmoo Maal qoy gobazi maal taate hoy. Maalati kursii hadhuuti bunatti dhugiiti qoy suuta dhime. Lammii. Insulaate waan isin asiftee mucaan akkan siin jedhee. Maalin sodaadhaa dhiisi ani ofitti amammaan qaba. Bakka of dansi mawraataa labbeen ishee akkan siin jedhee. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa amanteertaa mi'ati. Yesuus Kiristoos ergaa fidee dhufee. Eewwa ergamaa Waaqayyoo akka inni ta'e amantaa mi? Ergamaa Waaqayyoo kan jedhu jira. Ergamaa fi hangafa lubootaa miti macaafni maal taate? Ekkoo Yesuus Kiristoos yeroo ergamu yeroo gara biyya lafaa dhufu. Ergamaa kan ta'e maaliif ergama? Maaliif ergame It's okay. Haa ta'u ishii nan fudha rakkoo. Nan fudha. Maaliif ergame? Maaliif ergame? Saba Israa'el warra akka hoolotaa karaarraa goran karaatti deebisuufi. Isaaniif ergameedha? Wallahi Yesuus jala duwwaadhaaf malee iyyuu hin ergamne jedhe. Eshi asittoo maal jedhare? Wangeelaa Maatiyos Waaqayyo akkasitti hin jedhu lammii hin jedhu akkas. Inni hin jedha Israa'el jechuun bare warra Waaqayyoof Waaqayyo wajjin mormanii moo jechuudha. Eshi Yohaannis 3:16 irratti kanaafuu Yesuus Kiristoos akka inni ergamaa ta'e ni fudhattaa hin siin jedhe. Eeyyan dhufeera gara biyya lafaa. Nama Waaqayyo ergate Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo ergateedha moo Waaqayyo ergeedha? Rakkoo qabda. Lammii akkasiin jedhee Yesuus Kiristoos Waaqayyo ergate siin jedhee nama Waaqayyo ergeedha siin jedha. Keessummaadhaati waan ta'eef buna shaayee waan ta'e si qopheessuu jirra ijoolleetti himne obsii taa'e Shaayii fidaa fi buna ijoollee waan ta'e gasii fiduu jirti keessummaan immoo kabajumaa yoo taa'e bareeda barcuma si jala keenya taa'e giifti inni uddawaa hundaa si qopheessuu jira teekuuf himuun jira. Sirraa ifatama afuricha. Mee haa dubbattu ishii. Mee dubbadhu deebisiif mee tigis deebisanii kan. Suuta irraa ifatama qoy afuricha suuta irraa cabsaa yoo deeman malee akkasitti hin cimata beektaa. Afuricha siraa darbatee naan iyyuu ilaa kunoo gobaziin tokko buna fiddee fi jirti. Buna dhugimee suuta qasuma jedhe qas jedhe suuta. Walaata jarjaruu biqilbii suutumaatti ijoolleen dura. Lammii. Moonzirinni kun buna natti hin fakkaatu saganaa mucaayyuu nutti shaqqalu malee inni mucaayyuu jala keesse kun bunni kanatti dhugamaama. Maali ijoollee kana caala nutti shaqqaluufi? Kana yoo akka taane taane. Yoo ta'e simboo fi bareedduutu waan gaarii fidanilaa. Nama hundaan galu karaa. Warri maali xaarmusii moo burcuqoo gurguddaa olii gad ooftan nuuf eegaa. يا سلام وسلمنا يا رب. لمي وي Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo ergateedha moo Waaqayyo ergateedhaan siin jedhe? Waaqayyo ergate nama Waaqayyo ergate jedhamee hin jiru garuu akka gara biyya lafaa dhufu. Jira dhugaa Rabbii. Jira dhugaa Rabbii macaafar. Yohaannis 3:16 irratti akka jedhutti laa 3:16 amma biyya lafaa kennuufitti biyya lafaa jaallateedha isuma jedha. Yesuus Kiristoos
nama waaqayyo na erge jedheen dubbanne Yesuus Kiristoos. Eessa? Yohaannis boqonnaa 7:28 irratti. Yohaannis 7:28. Muuddeemneeti immoo akka itti hiikte ilaalla ishiidha. Yohaannis 7. Dubbisati gobazii koo. Dubbisi amala qabeessa koo. Sii galaa beekaa Yohaannis 7:28. Yaa. Okay. Isa irratti Yesuus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisuu eegalee sagalee isaa fuudhee dhugumaan beektuu nama isaa kan ta'e beektuu. Laal nama eessaa kan ta'e nama eessaa kan ta'e na beektuu an ofiin hin dhufne laal inni ana erge jira beektan. Laal nama eessaa akka ta'e Yesuus Kiristoos nama eessaati nama Waaqayyo nama Naazireetii nama Waaqayyo ergee jechuudha Yesuus Kiristoos akkasuma akkasumatti lammii. Nama Naazirii ta'ee foon amma fooniin akka biyya lafaatti ergame beekamaadha. Waaqayyo foon si'aa abbaanis akka erge. Foon hin jedhin foon jee Waaqayyo foon si'aa nyaachisuuti. Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo ergeedha miti. Nama Waaqayyo erge kan jedhu hin jiru. Nama Waaqayyo ergeedha miti. Hin jedhu akkasirratti. Asitti amma nama Waaqayyo na erge jedhee dubbateera. Nama eessaa kan ta'e kallattumaan. Nama eessaa kan ta'e beektu ofiin hin dhufne inni ana erge jira jechuun maal jechuudha? Nama biyya samiiti. Nama eessaa kan ta'e beektu ofiin hin dhufne inni ana erge jira inni amanamaadha isin garuu isan beektan jechuun maal jechuudha? Ilaa. Maal jechuudha lammiin adeemsi qaba? Yookiin immoo Yesuus akka biyya lafaatti ergame innis dubbateera nus hin beekna. Normaal jechuudha. Maal jechuudha? Gaafa ergamu garuu the purpose maaltu? Maal jechuudha? Nama eessaa kan ta'e beektu Yohaannis 7:28 nama dubbiste. An ofiin hin dhufne inni na erge jira jechuun maal jechuudha? Ergama isaa akka abbaan ergee dhufeetti dubbate. Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo ergateedha moo Waaqa Waaqayyo ergateedha? Yesuus Kiristoos ergama abbaa isaa bahuudhaaf dhufe. Nama Waaqayyo ergateedha moo Waaqa Waaqayyo ergateedha Yesuusin siin jedhu? Akka ati jettu kanatti deebisaas hin deebisu. Barsiituu didee macaafa sitti dide. Ani koo nama Waaqayyo ergate ta'uu isaa macaafarraa ragaa sitti hime. Yohaannis boqonnaa 7:28 irratti Yesuus sagalee isaa guddiseetu nama eessaa akkan ta'e beektu an ofiin hin dhufne inni ana erge jira inni amanamaadha isin garuu san beektanuu. Maal jechuudha lammii? Nuti amma kophaa isaatti adda baafnee Yesuusin nama guutuu inni boos waaqa guutuu nama guutuu waan ta'eef addatti baafnee nama qofa jennee waamnu jechuudha. Dhugaa rabbii lammii jalqabarraa kaasee hunda isaa ragaa si agarsiisee jennaan ragaa argitee kaatee dhugaa fudhachuun sitti ulfaate rabbiin siif alaafisuuti. Mee callisii macaafa kana dubbisi macaafa dubbisi. Nan dubbisa minim wanti dhufu hin jiru amma laa biraadhe. Amma wanti dhufu wanti jiru maal beektaa? Jecha isaatti wanti hin kaadu hin jiru. Ishi. Bari ati waan macaafa irra jiree amantaa lammii. Gara keetti nufa kootti ishi. Yesuus Kiristoos Isaa jettuun miti isin. Miti. Maaf ajjeefame yeroo dhufu biyya lafaatti? Eenyutu ajjeese? Isin maaf ajjeesitu? Hunduu jettanii yaaddu miti? Nama waan ta'eef du'a kaa ganaa du'a kaa waan nama ta'eef. Ekkoo nama ni ajjeesu jette ni ajjeesu jette namatu ajjeesaa jette erga dhufee maskalii. Eenyutu namatti ajjeesa hin jedhe? Namatti ajjeesa hin jedhe? Dhufee ni du'aa jettanii isaan hin du'aa jettanii yaaddu. Namatti ajjeesa hin jedheeraan? Namatti ajjeesa hin jedheeraan? Ishi erga maskalii fi booyyee sana balleesse muudha maal ta'a? Hin du'a kaa? Eenyutu ajjeesa? Rabbitu ruuxa isaa keessaa fuudha lubbuu isaa keessaa fuudha rabbiin. Maaliif? Waan nama ta'eef rabbiin quraana isaa keessatti gaafa dubbatu kullu nafsin dhaa'iqatul mawt jedhe lubbuun kamiyyuu du'a dhandhamtuudha jedhe duudhaaf jirannis. Nu biratti immoo hunduu keenya immoo keessan garuu maal isin ammayyuu du'eera jettanii amantu miti? Cakkaanyi waan ta'eef ergamaasaa allaan cakkaanyi waan ta'eef isaa isaa hin ajjeesu. Allaan cakkaanyi waan ta'eef Allah jechuun cakkaanyi waan ta'eef ajjeesu. Allah jechuun isa nama macaafa irraa si agarsiisee ka'edha. Isa seera uumamaa boqonnaa 34 irratti ani nan ajjeesaa, ani nan jiraachisaa, ani nan fayyisaa,
ani nama deessa humtinu harka koo keessaa baasuu hin danda'u isa jedhee macaafa irratti dhaaddate dabar. Waaqayyo ajjeesaa miti akkati amantuutti waaqayyoon ajjeesu. Allah situ jedhe ka amma Yesuus Allah ko macaafa irratti naannisniit godhee agarsiisee ka'e bar. Allah jechuuni fil bad'i khalaqa Allahu samaawaati wal ard. Jalqabatti waaqayyoon dachii fi samii uume jedhu macaafa Baayibilii afaan Arabiffaa irraa istiraaziniit godhee agarsiisee ka'e bar. Kan keessaniin. Kan keessanii. Allaan jaalala moo jaalala hin jiretti? Ishi waaqayyooti itti amantu akka macaafaatti nama najjeessa moo najjisu lammii? Gaaffii si deebisa qoy. Allaan jaalala moo jaalala miti? Jaallataa jedhi malee. Bayi jaalala hin jedhin jaallataa jedhi malee. Jaallataadha? Allah nama jaallate nama gaarii hojjetu. Maaliin beekta? Maaliin beekta? Ofii isaatiin dubbatee jira. Wahuwa al-ghafuurul waduud jedha. Wanti godhee akka inni isin jaallatu wanti godhee isin mirkaneessee jira? Kaakunoo nu jaallata miti Rabbi subhaanahu wa ta'ala dachee nuu diriirsee waan nyaannu nuu kennee waan dhugnu nuu kennee jaalala isaatii barkuun. Ay abdiin sinii kenne amma Islaamummaa bareedaa kana amantaa bareedaa kana nuu kennee kunoo ati mucaa namaatiin mucaa daa'ima haati mucaa koo maal eessatti baddee akkana nu goote jettee mucaa seen barbaadu mucaa namaatiin waaqatee wajjin akka taa'ame ati. Eenyu isheen? Maaramiin? Maaramiin maali beeysi? Inkorroj anamma isin maal goote isinitti fakkaata? Inkorroj jambe. Lammi ati mucaa seen kana akkana mucaa koo mucaa koo seen jettu mucaa namaa kanaan mucaa kanaan kan ilal ati wajjiniin guddisne bishaan hin kennineefi bannaan bokkaa keessa kophaa barbaadataa turte mucaa kanaan ati waaqayyo koo itti harkatti qabaan jirtu ati. Brother isin wangeela irraa korrojjanii waan hundaan korrojjanii numarraa. Ati mucaa namaa tokkos koi gaaffii nan gaafatini mucaa namaa kanaan mucaa namaa kanaan mucaa durbi kun yookiin na buuse yookiin sin gaafadha. Lammii koo maal taate mucaa kanaan ati waaqa jechaan jirtu ati mucaa kanaan. Baalageedha rabbate. Wallahi balagee miti waan macaafa irra jiru sitti maa jiran. Ogeela Luqaas irratti mucaa koo maaliif akkana nu goote mucaa koo jettee mucaa manaa badee jennaan. Taadhaa yeroo foon namaa uffatee jiru sanitti yeroo foon uffate sanatti lammi Yesuus Kiristoos yeroo foon uffate sanatti akka amantaa kiristaanaatti akka macaafa osoo hin taane akka barsiisa charchiitii fi bataskaanaatti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu miti yeroo sanatti. Waaqa guutuudha laa garuu kanaafuu waaqa guutuudhaan mucaa jettee reessin nama ta'e waan nama guutummatti nama waan ta'ee jiruu fi waaqummaa isaatiin yeroo sanis hin mul'anne inni normaalii jechuudha. Waaqummaa isaa saniin jechuudha. Waaqummaa isaatiin hin callise waan tokko waaqummaa isaatti waan tokko illee hin hojjenne yeroo sanitti. Wallaahi rabbi si haa qajeelchu.